Zagayyee Asfaaw Abdii abbaa qonnaan bultoota Oromoo fi saboota kibba impaayeratti. Yooyyaa akkam jirtu hordoftoota sagalee dirree shaggar sagantaa lafaaf lafee qophii kanaan obbo Zagayyee Asfaaw Abdii boruu yaadanna. Qabsoo lafti qotee bulaaf jedhurraa kaasee hanga adda bilisummaa Oromoo bu'uureessurraa mootummaa ce'umsaa keessatti ministeera ta'anii hirmaachuu seenaa dhalootaa fi qooda obbo Zagayyeen qabsoo bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa keessatti qabaachaa turan keessaa muraasa kaasnee ilaallaa nu faana bu'a. Uummanni Afrikaa lafa badhaatuu fi albuudan guutamte qaban hedduun qabeenya isaaniitiif jecha gabroonfatamanii jibbamanii nagaa dhorkamanii koloneeffatamanii saamamaa turan kan Oromoos wal fakkaatadha. Impaayerichumtiyyuu kan bifa har'a qabu kana qabaatee hundeeffame waliigaltee warri Awurooppaa Afrikaa qircachuuf jaarraa 19ffaa keessa Barliinitti taasisan da'oo godhachuudhaan ture. Konferansii Barliin kan qircannaa Afrikaa sanirratti qaaman argamuu baatus mootiin Shawaa Amaaraa Minilik waliigaltee mootummoota Awurooppaa waliigaltichaan gaanfa Afrikaa qircatan wajjin waliigalee deeggarsas taasifatee saboota akka Oromoo fi kibba lixaa fi baha impaayeratti fa'aa qabachuu waan danda'eef haalli saamicha lafaa fi saamicha mirga biyyummaa Oromoo irratti taasifameetis kanuma uummattoota Afrikaa koloneeffatamaniin wal fakkaatadha. Dhuma jaarraa 19ffaa keessa biyyi har'a Itoophiyaa jedhamtu tunis garee wal morkii kana mo'atee uummattoota kibbaa Abisiiniyaa jiranii uumamte. Yeroo sanirraa kaasee sababni ifatti beekamu kan waraanni ittiin Oromoo fi sabaa gaggeeffamaa ture inni guddaan diinagdee fi qabeenya uumamaa dhuunfachuu ture. Waraana san eegamo'anii booda keessattuu duula Minilik Oromoo irratti gaggeessan booda wanti mirkanaa'es kanuma. Har'a koloneeffattoonni Awurooppaa qaaman biyyoota koloneeffatan gadhiisanii kan galan yoo ta'ellee Afrikaanonni hedduun har'ayyuu kolonii alkallattii fi dhiibbaa hambaalee kolonii garaagaraa jala jiru jechuun ni danda'ama. Oromoo fi saboonni Itoophiyaa keessa jiran ammoo har'ayyuu gabrummaa kallattii kan lafaa fi biyya isaanii irratti mirga guutuu isaan hanqise jala jiraachuun ifa galaadha. Gabrummaa kana jala laaffisaa mirgoota tokko tokko gonfachaa kan as geenye ta'ullee har'allee mirga guutuu kan abbaa biyyummaa san hin gonfanne. Qabsoo imala dheertuu tana keessatti Oromoonni dammaqan hoogganaa qajeelchaa har'arraan geenyeerra. Lafti Oromoo albuuda qabeenya uumamaa akka bosonaa fi bineensota bosonaa Oromiyaa keessatti qofa argaman kan qabate lafa gabbataa jiruu fi jireenya ilma namaa kan uuman badhaaste. Impaayera Itoophiyaa golgaa federaalizimiitiin itti fufee jiru kana keessaa lafti wayyamni kan albuuda qabu kan midhaan akaakuu hundaa magarsu kan kaashkirooppii akka bunaa fi jimaa qabu lafti magaalonni biyyattii uummata buleessa Oromoo irraa duguuganii irratti hundeeffaman qaqqaaliin irra jireessi lafa Oromooti, biyya Oromooti, lafee Oromooti. Akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti argamni lafa Oromoo lafa tarsiimoo fi handhuura diinagdee biyyattiiti. Kana malees baay'inni uummata Oromoo walakkaa impaayerichaatti dhiyaata. Haa ta'u malee abbootiin irree fi sirni dhufaa dabraa biyyattii keessatti mootummaan hundi lafa Oromoo fi qabeenya isaa malee nama Oromoo qabu arguu hin barbaadan. Uummanni guddaan kun akka hin mul'anne taasisuu irratti boqonnaa malee hojjetu. Oromoonni dammaqan waan kana mormachuu ofirraa faccisaa dhaabaniin beekan. Bulchiinsa lafaa kan Oromoon durirraa kaasee itti dhimma bahaa ture kan bu'uurri isaa sirna gadaa ture jijjiiruudhaan Oromoo abbaa lafaa fi abbaa biyyaa ture hunda gara gabbaarii fi tajaajiltuu sirna nafxanyaa taasise. Lafaa fi biyyi guututti fudhatamee kan nama tokkoo ta'uun kan nugusaa ta'e jechuudha. Sirni mootummaa gonfoo Salamoonawaa kan dhumaa fi Tafarii Mokonnoniin hoogganamaa tures waggoota 40 oliif waanuma Minilik jalqabsiise itti fufsiise. Lammiileen Oromoo fi saboonni cunqurfamoon muraasni barnoota idilee argachuu hordofee garuu sochiiwwan aadaa hawaasummaa siyaasaa fi dinagdee adda addaa kan uummata dammaqsanii fi sirnicha mormanii biqiluu eegalan. Lammiilee Oromoo caasaa sirnichaa keessa jiru waliinis wal hubachuun danda'ame. Sochiin barattoota sirna Haayile Sillaasee irratti godhame ammoo gurmaa'insa siyaasaa akka horataniif karaa saaqe. Kufaatii sirna gonfoo kanaatiifis shoora olaanaa kan taphate dhimmuma lafaan wal qabatu kana. Bulchiinsa lafaa ilaalchisee seerri yeroo duriitiif qonnaan bulaaf lafa deebisee labsii lafti qotee bulaaf jedhu kan dargiin baase ture. Labsii kana wixinuu keessatti qoonni Oromoo guddaa ture. Bu'uureessitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'an dhiyeenya kana addunyaa tanarraa umurii isaanii waggaa 84tti kan hirkatan yookaan kan boqotan qabsaa'aa gameessi yaadrimee qabsoo baroota 1960moota keessaa
lafti qotee bulaaf jedhu eegalanii fiixan baasan obbo Zagayyee Asfaaw Abdii Boruu hayyoota sabboonummaa fi barnootaan qaraman Oromoon biqilche keessaa isaan ijoodha. Obbo Zagayyee Asfaaw dhalatanii umurii waggaa 84tti caamsaa 12 bara 2026 addunyaa kanarraa kan boqotan yoo ta'u, nutis kanumarraa kaanee waa'ee isaanii imala jiruuf jireenya isaanii ganda dhalootaa Bukusaamii kaasee hanga Maakalaawii, mormii sirna feewudaalitii hanga wixineessa labsii lafaa fi chaartara ce'umsaatti walumaa galatti gumaacha qabsoo bilisummaa Oromoo fi saboota cunqurfamuuf taasisan irratti qabxiiwwan tokko tokko kaasnee yaadanna. Hanga dhumaatti ammallee nu faana turaan affeerraa keenya dabalataati. Seenaa dhalootaa fi guddina addaa. Obbo Zagayyeen maatii Oromoo beekamoo seenaa siyaasaa fi loltummaa gadi fagoo qaban keessaa bitootessa 13 bara 1942 naannoo Oromiyaa asuma ollaa Finfinnee ona walmaraa ganda Bukusamii jedhamutti dhalatan. Abbaa isaanii Asfaaw Abdii Boruu Nagawoo abbaa lafaa Oromoo sooressa yoo ta'an, sirna fiwudaalaa impaayirichaa keessatti lafa qonnaa bal'aa fi qonnaan bultoota kireeffatanii hojjechiisan baay'ee qabu turan. Ijoollee Muluu Daadhii Tufaa Munaa fi Asfaaw Abdii Birruu Nagawoo 16 keessaa obbo Zagayyeen 12ffaadha. Haati obbo Zagayyee rakkoo dhala godhatanii guddachuu diduu RH negatiif qabaachuun rakkina guddaa argan yoo ta'u, ilmaan 16 keessaa muraasatu guddatee qaccee isaanii itti fufsiisuu danda'e. Haalli kunis maatii isaanii akka hariiroo maatii cimaa qabaatanii haala addaatiin akka waliif dhaabbatan isaan taasisee jira. Seenaan maatii obbo Zagayyee ija hawaasummaa, bulchiinsaa fi siyaasaatiin yoo ilaalamu, ammas seenaa addaa waliif masaanuu ta'ee calaqqisa. Obbo Zagayyeen seenaa Oromoo keessatti maatii seenaa waliif faallaa ta'an lama keessaa dhalatanii guddatan. Gama abbaa isaaniitiin akaakayyuun isaanii Fiitaawuraarii Birruu Nagawoo Gaarii Duufaa Oromoo Jiddaa Salaalee fi Soddaarraas Goobana Daacee turan. Fiitaawuraarii Birruun raayyaa waraanaa Impaayera Abisiiniyaa mootii Shawaa yeroo sanii Saayilamaaram kan boodarra Minilik lammaffaa jedhee of moggaase keessatti tajaajiluun babal'ina impaayerichi gara Oromiyaatti fi biyyoota kibba bahaa fi kibba dhiyaatti dhuma jaarraa 19ffaa keessatti taasifame keessatti hirmaatan. Dhumarrattis bara 1882 akka lakkoofsa Itoophiyaa keessatti waraana cabootiin kan ajjeefaman turan. Obbo Zagayyeen gama haadha isaaniitiin qaccee qabsoo diddaa gabrummaatiin hidhata qabu. Haati isaanii Muluu Daadhii Tufaa Munaa sanyii Tufaa Munaa irraa dhalatte. Tufaa Munaan seenaa Oromoo keessatti hoogganaa Oromoo gullallee kan weeraraa fi babal'ina Minilik mormaa ture akka ta'e ni beekama. Obbo Zagayyeen haala maatii isaanii seenaa masaanuu waliif ta'e kanarratti yeroo baay'ee yaada kennachaa turan jechuunis hambaala yookiin waraana weerartuu sirna nafxanyaa fi hambaa waraana ittisa Oromoo gidduutti akka dhalatan dubbachaa turan. Faallaan seenaa kun ilaalcha siyaasaa fi guddina sammuu isaanii irratti dhiibbaa guddaa uumeera. Akkuma ilma Oromoo baadiyyaatti dhalateetu kan guddate yoo ta'u, umurii waggaa 12tti gara Finfinnee deemuun barumsa sadarkaa duraa mana barumsaa Kokkoba Tsibaa jedhamutti akka baratu kan taasisan ilma adaadaa isaa Shibbiruu Seefuu kan jedhaman kan boodarra ajjeefamanidha. Yeroo kana maatiin obbo Zagayyee akka gara Finfinnee deemuu hin fedhan turan. Obbo Shibbiruutu akka barumsa baratu Finfinneetti fide. Haa ta'u immoo ganna yeroo barumsi cufamu obbo Zagayyeen maatii isaa baadiyyaa walmaraa jiran biratti dabarsaa tureera. Obbo Zagayyeen yeroo ijoollummaa mana barumsatti dabarsu keessatti akkaataa dubbii afaan Amaaraa isaa fi eenyummaa isaatirraa kan ka'e dhiibbaa fi loogin irra gahaa kan ture yoo ta'u, miira barattootarraa adda of baasuu, callisuu fi eenyummaa ofii barbaaduu ijoollummaarraa akka eegalu isa taasiseera jedhama. Callisa isaa kanas hamma barnoota seeraa Yuunivarsiitii Finfinnee seenutti itti fufe. Barnootatti cimaa waan tureef qormaata seensa barnoota olaanaa biyyoolessaa kutaa 12ffaa fi qormaata iskoolaarshiippii kan London School qabxii olaanaan darbee Yuunivarsiitii Yugoslaaviyaatti argamutti barachuuf qophiirra ture. Haa ta'u malee rakkoo birookiraasii ministeera fayyaarraa isa mudateen ala deemee barachuu waan hanqateef iskoolaarshiippiin isaa haqamuu danda'e. Aarii kanaan obbo Zagayyeen dargaggeessi Yuunivarsiitii Finfinnee kan barasan Hayilasillaasee Yuunivarsiitii achi booda immoo hamma har'aattuu Addis Ababaa Yuunivarsiitii jedhamutti galmaa'e. Barnoota isaa keessatti barsiisan fiiziksii waraqaa qormaata Zagayyee irratti Rippi nagaan boqadhu jedhee waan irratti jalaa barreesseef saayinsii uumamaa dhiisuudhaan gara saayinsii hawaasaatti goree barnoota seeraa galmaa'e. Yeroo kanatti barnoota olaanaaf galmaa'uun isaa duula dirqamaan waraanatti nama erguu yeroo san ture jalaa akka ba'uufis isa gargaareera.
Bara 1975 labsiidhaan diigamuu duraadhaan lafti impaayera Itoophiyaa keessatti argamu hundi bifa gurguddaa sadiin ibsamaa tureera. Lafti Gondar, Goojjam, Tigraay, Walloo hanga tokko keessatti argamu lafa ristii yoo jedhamu namni dhaloota isaa lakkaa'ee naannoo kanatti seenu mirga lafa argachuu, dhaaluu fi dhaalchisuu kan irratti qabu jechuudha. Maqaaf ristii haa jedhamu malee warri laficharra jiran akkuma cisanyaatti ilaalamu ture. Haalli lammaffaa lafa gabbaarii yoo ta'u, lafa Oromoo, Sidaamaa, Hadiyyaa, Guraagee, Kafaa fi kan kana fakkaatan yoo ta'u, lafa lolaa fi humnaan gabbarsiifame ture. Lafti gabbaarii kun siisoon isaa kan bataskaanaa yoo ta'u, lammiilee laficha irratti hojjetan ciisanyaa abbaa lafaa fi ciisanyaa bataskaanatis ta'anii tajaajila humnaa kennaa turan. Inni sadaffaan lafa mootummaa gammoojjii fi lafa horsiisee bulaa hunda hammatudha. Lafti horsiisee bulaa guutummaa lafa mootummaati jedhamee beekamu yoo ta'u, keessattuu heera Haayila Sillaasee bara 1955 fooyya'e keessatti ibsamee waan tureef akkuma barbaadametti horsiisee bulaarraa fuudhamee maqaa qonna ammayyaa fi warshaatiin kennamaa ture. Lafti Oromoo, Karrayyuu, Affaarii fi kan kana fakkaatan haala kanaan saamamaa ture. Obbo Zagayyeen barootuma Haayila Sillaasee keessa hariiroo baalabbaataa fi ciisanyaa fooyyessuu keessatti qooda adda addaa baachaa turan. Ciisanyaan tokko maatii guutuudhaan jechuunis abbaan, haatii fi ijoolleen tajaajiltuu abbaa lafaa ta'anii lafuma isaanii wajjin akka qabeenyatti ilaalamu turan. Kana hambisuuf yaalii godhamaa ture keessatti hirmaachaa turan. Obbo Zagayyeen waggaa 2 dura akka dubbatanitti haati warraa mootii Haayila Sillaasee qofti Harargee keessaa gaashaa 22,000 ol qabdi turte. Affaar keessaas akkasi. Miseensonni paarlaamaa, hooggantoonni mootummaa gar gubbaa amma gadiitti jiranis akkuma humna isaanitti lafa biyyattii qooddatanii qabu turan. Obbo Zagayyeen guddina qananii keessatti yoo guddatanis boodarraa mormitoota cimaa sirna abbaa lafaa fi cunqursaa keessaa nama adda durummaan ibsaman tokko ta'anii turan. Abbaan isaanii Asfaaw Birruu abbaa lafaa kan ture ta'us ilma abbaa lafaa ta'anii osoo jiranii rakkoon lafa dhabuuf gabbaarii ta'anii gabrummaa hamaa jalatti kufuu uummata Oromoo fi kibba impaayeratti waan hubataniif dhugaa fi haqaaf dhaabbachuun lafti kan qotee bulaa ta'uu qaba jedhanii sirnuma akka dhuunfaatti irraa fayyadaman irratti qabsoo hadhooftuu gaggeessanii ittis milkaa'an. Kana jechuunis qixuma kanaan Obbo Zagayyeenis jireenya qananii mokaanintota kaawwaniin qixa jiraachuu odoo danda'anii lammiilee bal'aa lafa qotatanii sisoo safaraniif dhugaa galchaniitoo ija jabinaan abbaa isaanii dabalatee sirna abbaa lafaa Haayila Sillaasee irratti qabsaanii bara 1975tti labsiidhaan lafti kan qotee bulaa akka ta'u mirkaneessan. Sirni fiwudaalaa qonnaan bulaa biyya keenya irraa lafa saamee lafuma abbaa fi haadharraa dhaalee humna isaatiin qotee callaa nama biraaf akka safaru dirqe. Qonnaan bulaan ciisanyaa ta'ee hattichi lafa saamee abbaa lafaa jedhamee moggaafame. Obbo Zagayyee Asfaaw seenaa qabsoo Oromoo fi biyya Itoophiyaa keessatti qooda guddaa warra gumaache keessatti ilaalamu. Gaafilee jajjaboo bara 1960moota keessaa ka'uun warraaqsa sochoose keessaa gaafii lafaa kan turee fi hayyuun gaafii qajeelchuun deebii kenne Obbo Zagayyee Asfaaw. Lafti kan qotee bulaa akka ta'u seeran tumamee labsiin akka bahu qopheessee sirna dargii amansiisuun galmaan ga'e. Bu'uurri sirna abbaa lafaa sanaan xumurame. Bu'uurri siyaasa biyya Itoophiyaa kaleessas ta'ee har'aa lafaa fi qabiyyee lafaa irratti hundaa'a. Kana namni nu barsiise Obbo Zagayyeedha. Qabsoo sirna uummata keenya qorqaa ba'e kan kuffisanii qonnaan bulaan lafa qotatu irratti abbaa akka ta'u dandeessisee san keessatti maqaan baraa gadaa yaadatamu kan Zagayyee Asfaaw Abdiiti. Qabsaa'onni akka Baaroo Tumsaa fi Tasammaa Nagarii paarlaamaa yeroo sanii keessatti dhimma lafaa ajandaa taasisanii barattoonni ammoo fuudhanii qabsoo finiinsanii jijjiirama dhalchan. Jijjiiramni sun lafa qabatee qonnaan bulaan mirga abbummaa lafaa seeran akka mirkaneeffatu Obbo Zagayyeetu adda durummaan ogummaa qabutti dhimma bahee irratti hojjete. Yeroo gabaabduu jijjiirama bara 1974 yookaan 75 sanitti wixinaa seeraa qondaaltota waraanaa darguu fudhachiisuu qofa osoo hin taane seerri bahe sun saffisaan hojiitti akka hiikamu qabsaa'ota biroo waliin duula guddaa gaggeesse. Ittis milkaa'e. Labsiin kun lammiilee lafa qotanii abbaa lafaaf galchaa turan hunda abbaa mirgaa taasise. Yeroo kanatti sodaa guddaan kan ture yoo ta'u guyyaa labsiin sun labsame bitootessa 25 bara 1975 halkan isaa boru maaltu dhalata laata sodaa jedhuun hoogganoonni dargii rafanii akka hin bulle dubbachaa turan.
impaayera hangas bal'atuu fi abbaan lafaa waggoota dheeraa aangoo siyaasaa diinagdee fi murtii qabaachaa ture keessatti labsicha hojiirra oolchuun sodaa guddaa uumee ture. Haa ta'u malee warri seericha wixinee dhiyeesse rakkoo uummata bal'aa sirriitti waan beekaniif uummata irratti abdachuun murannoon itti seenanii duulan raawwatan. Duula kanarratti barattoonni 60,000 akka hirmaatan taasisuu keessatti obbo Zagayyee nama shoora olaanaa qabudha. Kanumaan wal qabatee duulli guddaan obbo Zagayyee maqaa balleessuu gaggeeffamaa tureera. Namoonni siyaasaa sochii lafa hiruu fi labsii lafaa mormaa turan akka diinatti isa ilaalaa turan. Diinni biyya keessa jiru lama. Tokko Mangistuu Hayilamaariyaam kan lammataa Zagayyeedha jechaa turan. Obbo Zagayyeen lafa qonnaan bulaaf deebisiisuu qofa osoo hin taane mirgi abbaa biyyummaa Oromoo fi saboota cunqurfamaa biroo guututti galma akka ga'uuf ejjennoo qabuun dargiin waggoota 10 mana hidhaatti darare. Ajjeechaa jalaa ba'uun isaa ajaja Mangistuu irraa kennameen akka ta'e ibsama. Namoonni isa waliin hidhaman hedduun kan rashanaman akka ta'e obbo Zagayyeen dubbachaa turan. Kufaatii dargii jala guyyaa muraasni yoo hafuu hidhaarraa hiikaman. Hidhaa boodas jijjiirama yeroo lammataaf bara 1991 dhufe keessatti hooggantoota adda bilisummaa Oromoo biroo waliin ta'uun carraa dhiphaa argameen Oromiyaan ammaatuun akka uumamtu warra dandeessise keessaayi. Jijjiirama bara 1991 booda obbo Zagayyeen wixinee chaartaraa ce'umsaa kaneera amma hojiirra jiru kanaaf bu'uura kaa'ee qopheessuu keessatti qooda baataniiru. Yeroo kanatti teessoo 12 adda bilisummaa Oromoof ramadame keessaa tokko kan qabate obbo Zagayyee ture. Kana malees yeroo ce'umsatti bara 1991 keessa adda bilisummaa Oromoo bakka bu'uudhaan ministeerota 4 adda bilisummaa Oromoo keessaa obbo Zagayyeen ministeera qonnaatti ramadamanii hojjechaa turan. Filannoo bara 1992 irratti waldhabbiin adda bilisummaa Oromoo fi TPLF yookiin OPDO gidduutti yeroo uumamu adda bilisummaa Oromoo chaartara keessaa yeroo bahutti obbo Zagayyeenis ministeerummaa qonnaarraa kaanii gara alaatti baqatanii turan. Boodarra garuu gara biyyaatti deebi'uun hojiiwwan tajaajila hawaasaa irratti bobba'an. Obbo Zagayyeen seenaa isaanii keessatti qabsoo bilisummaa Oromoof nama aarsaa guddaa kaffalan yoo ta'an, waggoota baay'eef hidhamuu hojii idilee fi biyya ofii irraa hanga ari'amuutti uummata isaaniif amanamanii nama jiraatan turan. Obbo Zagayyee Asfaw Abdii ilma Oromoon bara nugusaa keessa barsiifatte muraasa keessaa isaan tokko. Irra jireessi nama keenyaa sochii qabsoo lafti qonnaan bulaaf jedhu keessatti hirmaannaa jabaa isaan taasisaniin beeka. Kanaan alas bara rakkoo hamtuu ijoolleen Oromoo hedduun yuunivarsiitii irraa eebbifamanii dhiibbaa siyaasaatiin hojii dhabdoota ta'anii rakkachaa turan qaxaruun hawaasaaf tajaajila hawaasummaa kennuuf jecha dhaabbata miti mootummaa lookaal NGO hundee jedhamee beekamu hundeessuun ijoollee hedduu qacaranii dhaabbatichaan hawaasa keenya baay'eef gaaddisa ta'uu danda'aniiru. Keessattuu aadaan butii akkaafuu jaarsota biyyaa fi abbootii amantaa amansiisuun Oromiyaa keessatti butiin sadarkaa guututti hafuu irraan gahuu nama danda'edha. Gabaabumatti obbo Zagayyeen hundeeffamuu adda bilisummaa Oromootii kaasee hanga hooggansaattis lafti akka nam tokkeetti qonnaan bulaa Oromootii fi saboota cunqurfamoo hundaaf bara 1975 kennamuurraa hanga Oromiyaan ijaaramutti nama qooda guddaa ba'ataa turedha. Wennin midhaan yookiin horii namaatis namas hin tuqu, garuu maaliif adamfamee ajjeefama jennaan gogaa isaatiif jedhama. Oromoon lafa ormaa fi qabeenya isaanii hin tuqu, eenyummaa kootan sirratti fe'aatiin naaf buli hin jedhu, maaliif adamsamaree yoo jenne deebiin isaa kan wennitiin wal fakkaata. Gogaa wenni bareedadha, lafti Oromoos bareedadha. Kanarraa kan ka'e Oromoon lafa lafee isaa fi baay'ina isaatiif adamsama. Hayyoota qabsoo yeroon gaafattuu fi haala beekanii gaaffii sabaatiif furmaata dhiyeessan kan akka obbo Zagayyee kana horachuu dammaqina yeroon sun gaafatu qabaachuun barbaachisaadha. Yoo humna tokko ta'ee ofaan gobse qabeenya isaa alagaarraa waan dhoowwatuuf akka tokko hin taane akka wal cabsu kutaa fi amantiin akka wal rukutuuf diinonni Oromoo halkanii guyyaa hojjechaa turan har'as sanumatti jiru. Oromoon yeroo kamuu caalaa akka waliin dammaqsine finxaaleeyyiin Amaaraa fi harcaatonni nafxanyaa nama afaan Oromoo dubbatu of fuuldura qabanii saba guddaa kana dagachiisanii biceessuuf yookiin xiqqeessuuf hojjechaa jiru. Oromoon biyya isaa dallaala lafaa fi naggaadee lafaa fi siyaasa addawaayii harkaa aarsaa meeqan buufate addawaayii lammaffaan saamuuf itti hamoommachaa jira. Addawaayii duraaniifis ta'ee addawaayii lammaffaa yookiin sirna bilxiginnaa harcaatota nafxanyaa fi finxaaleeyyii Amaaraatiin guutameef ergamaa kan jiru ammoo
warruma kaleessa turan kan afaan keenya dubbatan ta'uun garamitti akka xiyyeeffachuu qabnu nu akeeka. Kanaafis falli tokkichi jiru Oromoon tokko ta'ee socho'uudhaan lafasaa eenyummaasaa qabeenya isaa ijaaramee hayyummaadhaan eeggachuu qaba. Gaaffiin bu'uuraa bara 1975 fi bara 1991 deebii argatan akka duubatti mucucaanni tikfachaa mirga guutuu abbaa biyyummaa birmadummaa lafaa fi biyya isaa irratti ittiin murteessuu danda'u gonfachuuf hojjechuu qaba. Obbo Zagayyeen jireenya isaanii keessatti qonnaan bultoota miliyoona dhibbaan lakkaa'aman abbaa lafaa taasisaniiru. Hayyuu guddaa akkanaa kan waan beekuu fi waan qabu hunda qusannaa tokko malee uummata kanaaf gumaacha dhabne. Obbo Zagayyeen bara baraan ni yaadatamu. Gootummaa fi hayyummaan isaanii dhaloota haaraaf fakkeenyummaa olaanaa qaba. Obbo Zagayyee Asfaaw biyyeen itti hasalphattuu firoota hiriyootaa fi uummata Oromoo akkasumas qonnaan bultoota har'a lafa isaanii of harkaa qaban hundaaf jajjabina hawaa kanumaan xumurraa horaa bulaa.